Dubartiin ulfaa tokko yeroo ulfaatti mallattoolee kanneen keessaa tokko yoo ofirratti argite hatattamaan gara mana yaalaa deemuu qabdi. Akkam jirtu nagaa keessanii an gammachiisifaati. Asoosaa Yuunivarsiitiitti barsiisaa saayinsii fayyaa haadholii fi wal hormaataati. Haati ulfaa tokko yeroo ulfaatti mallattoolee kanneen keessaa tokko ofirratti yoo argite hatattamaan gara mana yaalaa deemtee ilaalamuutu isheerra jiraata. Mallattoon inni jalqabaa ol deebisaa yookiin immoo ol guuraa humnaan oliiti. Mallattoon inni lammaffaa dhukkubbii mataa yookiin immoo mataa bowwuu kan jennudha. Mallattoon inni sadaffaan lafaan martoo yookiin waan tokko gaafa laaltu 2-3 ta'ee kan itti mul'atu yoo ta'edha. Mallattoon inni arfaffaan daa'imni ishee sochii erga eegaleen booda sochiin isaa irrataa kan adeemu yookiin kan dhabamu yoo ta'edha. Mallattoon inni shanaffaan karaa qaama saalaa dhiigni kan bahu yookiin immoo kan itti mul'atu yoo ta'edha. Mallattoon inni dhumaa immoo harki, miillii fi fuulli ishee kan dhiita'u yoo ta'e hatattamaan gara mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdi. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo keenya laayik, koomentii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasumas namoota baay'ee akka bira akka dhaqqabuuf koppii liink, riipoost, sheer gochuun nu bira dhaabadhaa. Galatooma.